Bara kakuu moofaatti namoonni baay'een aarsaa isaanii dhiyeeffachuu gidduu galtummaa yookiin luboonni aarsaa dhiyeessuutiin cubbuu matumaa namootarraa fuudhuu hin dandeenye. Matumaa luboonni guyyaa guyyaatiin dhaabbatanii gatii cubbuu namaa fi cubbuu iddoorraa balleessuu hin dandeenye. Kiristoos garuu al tokkichatti aarsaa ta'uudhaan foon ofii kennu dhiiga isaa dhangalaasuudhaan ofii isaa fannootti dabarfamee kennamuudhaan al tokkichatti bara baraan cubbuu namoota hundumaarraa balleesse. Bara baraan fayyina bara baraan fayyise. Yesuus Kiristoos ofii isaa aarsaa bara baraa ta'uutiin ofii isaa fannootti dabarfamee kennamuutiin anaaf isiniin jireenya bara baraa akka argannu ifa bara baraa akka argannu gara mirga Waaqayyo Abbaatti dabarree garaa guutuu yookiin immoo amantii guutuudhaan abbaa keenya jennee Waaqayyo waammachuu akka dandeenyu Yesuus Kiristoos ofii isaa aarsaa ta'e. Gaafa Abrahaamiitiin Waaqayyo dhaqiitu mucaa kee aarsaa naa godhi jedhu garaa Abrahaam barbaadeetu malee mucaasaa aarsaa akka dhiyeeffamu barbaadee miti. Hoolaa mudaa hin qabne tokko qopheesse. Akkasuma anaaf isinii fi Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoosiin hoolaa mudaa hin qabne waaqarraati isa dhiigi isaa dhangala'ee namoota kana hundumaa gara jireenya bara baraatti fidu Yesuus Kiristoosiin anaaf isiniif kenne. Inni nuu kenname jireenya keenyaaf kenname lubbuu keenyaaf kenname akka nuti isaan fayyinuuf akka nuti isaan jiraannuuf akka nuti isaan jireenya bara baraatti dabarruuf isatu nuuf kenname.